Nagumay. Ako. Alhamdulillah jira kuno. Aha. Ashi Yesus Kristos Umar itti amantaa? Animo. Yesus Kristos inni isin jettaniif inni nuti jennu addadha. Isini falasama Muhammad barreesse waan dubbiftaniif Gammee dalaga seeraan haasa'e. Seeraan haasa'e dalaga yoo leeki jettee Yesus mana haasa'e. Seeruma haasa'e dalaga wayifan siin jedhe lafti nagaadha lafa seeraan haasa'e. Seeraan haasa'e dalaga. jette amantaa waan jetteefidha mama fakkeenyaaf jechuudha. Ilkaan hin ciniinina ilkaan gallakkisa yeesh ilkaan hin ciniintee haasa'eeti ilkaan gallakkisitti akkasitti haasa'u. Maete Abdi. Ilkee wal ciniinee walirraa ilkeetu wal ciniinee walitti ba'uu fidide xiqqoo rakkisu jira. Quba xuuxaa haasa'u jiraan see quba xuuxaa akka karameellaa. Allahu akbar akkam. Allah akka ajaajira mucaan. Wallahi gurbaan akka malee jira. Gammee. Oye Abdi ko. Mee viidiyoo bani yeroo takka qofa viidiyoo bani mee? Hin mijatu Abdo. Halo. Bani wayiif jedhee mee yeroo takka qofa. Shabakaan kiyyatti turuu jira moo kan isaatti ustaaz? Ya salaam. Hafuura akkanaatiin guutamne akkamitti shabakaan hidha silaayyuu. Gammish! Ustaz mana sanatti xiqqoo shabakaan hin hojjetu yeroo gabbaate malee gabba ishee achitti baay'ee konnekshinii hin hojjetu bakka sanitti hin hojjetu. Eshi meelaa la gaafadhu. Quraana Nabi Muhammad tu buuse moo Rabbuma biraa bu'e Quraana? Saantu fide moo saantu barreesse? Quraanni Rabbii biraa bu'e. Quraana Rabbiin biraa bu'e. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti إنه لتنزيل رب العالمين بسم الله دقدمي جاء لكم سنبتكم سقلتمي لما قباتي إنه لتنزيل رب العالمين إني بفما ربي علاماتي ربي علاماته يسبو سجدة قرآن دبي ربي دي ربي تنبي محمد ربو سي قافي برا قبدا تولي قلتهم قالت ما تسش قافي برا قبات قافل أيه أوبسي قافي برا إيش يرو قافي قبات قافل ركون نجرو يرو قافي سيرو في قافل جرن ليس بنته أوبسي أغانزرا برمي هو دبچان أكم جرت نجارة نجارة قلت بقى جرات تبقى نجار نفته إذا نما برسيستمو نما برسيستسرة تجتنيم nama muslima kan argatan sagada kan jettu suni waqat namatti sagadartu mamaayta yeroo jettu amamaaytin mucicha nama muslima kam mucicha maachan dhaggeeffachaa jira seeran jira bara maal jedheeniyyuu nama muslima kan agartan itti sagada sinama sagadani maal isintu namatti sagada malee nuyi miti isin namatti sagaddu imaasin nama sagan zaganne wan fer sagan sin rakkisu wanta sirrakkisu Yesuus nama muslimaatti sagaddu Yesuus nama ta'e waaqas ta'e nuuf ta'e saganne miti maaltu singalti kan makeechan hin kabajattani kan makeechan hin jabeeffattani kan maaltu singalti nama guddaa miti man nama muslimaatti kan nama muslimaatti sagadina wallahi nama muslimaatti sagadachaa turte midhagaan ture bar kabajan beektani ana keechan kabajan beeknan jira Yesus bar nama muslimaatti sagadaa jirtu bar obsi Yesus bar nama sagadaa muslimaatti sagadaa uffatuun fadheere kanattu yoo naatee sagada naaftee ta'an sagadaamtu an sangalchuun jiru kan nama uffata keetti moo naatee ta'anne taana amma baafattee fanniftee jalqabdu kassi dhibu hin jiru
Isin arraa Ishi malee fanni wanti tokko hin beektan. fanni sitti Amantii. jalqabe kamaan rakkoo qabare. Amantiin Gorsuun uffata keenya dirqama dhala uffata kanattiin sagaleen uffata kee kanatti jennee si gorsuun keenya dirqama. Naaf ta'e sana maal tabbara maal nama Furachuun geetti kan keeti. sin nama guddaa miti asirratti isin nama qaala jirtu nama. abbaa caalii Abeet. amantiin uffata ifiitti sagaduu san maqaan sii maali jaammee nu gaafadha. Ana kechan dhugaa rabbi mislaama fin jettanii sagaddan keetti kechan xurii dhugaa waaqa. Obsi. Obsi kaakoo Qoyaa Ana arraa hafuura kan deebii kana kana kechanii kanaa miti. Obsi. Nama sallamtan zim jettanii namatti hintineessa giddiira shaada kooddu qabadhatanii ustaas kajan onlaayinii irra taa'ee nama ontineechaa oolu. Obsi. Sammuun kejanii hojjetaa garuu Obsi. Maqaa agana ga'u baattee maaliif obsa dhabda saati? Nama akkamitti maqaa agana ga'u maqaa? sa'aatii Maqaa digdamii bareedaa. furii qoy sa'aatii digdamii furii yesuus jechaa ooltan Muhammad keecha waa tokko inni akka taatan hin beektan miti. Maal rakkoo qaba barnuti Yesuus illee dhaggeeffadhu kaa. Obboleessa keenya bar Yesuus. Maal rakkoo qaba? Muhammad isa obboleessuma keecha maa inni Nabi Muhammad illee alayhi salaam obboleessa keenya. maatu Muhammad maatu ergamaa rabbi maaliif hin kabajattan kan keechan kan namaa xiqqeessite. Yesuus illee obboleessa keenya ergamaa saba Israa'eliif ergame. Nabi Muhammad illee alayhi salaam gama mu'minummaatiin gama amantiitiin obboleessa ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam. Siigalee nuti kana hin kaannu. Garuu waaqni keenya nuuf obbolaan ta'u. Waan si ajaa'ibu keessaa kan migarmish nagar waaqni keenya nuuf obbolaan ta'u. Keessan garuu waaqayyo keessan obboleessa keessanii. Dabalataan ammoo inni si uume abbaa warraa siif hin ta'a jedha. Isaayyaasiin keessatti abbaa warraallee sii ta'a waaqayyo waan si ajaa'ibu obsi kana beektaati. Akkas kanaafuyyuu amantaa nama kabajaa namni kan keenya irra isin kabaja waan ta'eef kabaja ofirra hin buusinaati. Kanuma keechan jabeeffadhaa afaan keechan qabaadhaa ta'a. Sa'aatii 24 dhiira dubartiin Yesuus jechaan olina. Giddiira shaadaa namni qabachiisuna maaltu sun dabalama maal sunirraa ganna ta'uu shaadaa koottaa shaadaa qabaadhaa maalidha. Waan siin jedhe galtaa dhabbaa fe'oon feettaaman. obsi. Hojiin duuta hojiin bolloo qabarii galtamoo. Obsi. Waan siin jedhama fakkeenyaaf ati obboleecha kee haadhoo kee yoo faarsite yoo maqaa isaa dhoofte namni si dhowwuu danda'u jira. Senga naaf ta'e ta'an abbaan dhibba. Nama waan jedhan jiru. Bakka namni homaa jiru. Nuti illee obboleessa keenya maqaa isaa dhoofne dhiisi garaati nu dhiisi ka maal taate isaa maaliif loltaate? Kanuma kecha naasaa adda kan namaa dhiisa. Keenya yoo kan nama dubbatee Yesuus illee keenya maqaa kanaaf amantaa maqaa isaa kiristaanota dubbata. arrabsaa ooltan. Amantaa kiristaanota arrabsaa ooltan. Amantaan kiristaana jedhamu jira. Abbaan haa ta'e naan uttamani maaltu sirra keessan maal sin galchamu. Amantaan kiristaana Nama jedhamu tokko jecha lama jira. kiristaanummaa keessa jiru. Obsi. Nama hedduu. Amantiin kiristaana jedhamu eecha jira biyya lafaa kanarraa. Abdiisa. Yeroo takka gammee qoy. Gammachuu agasirraa galutti obsi ati. Agasirraa galutti obsime. Maara. Obsi. Amantiin kiristaana jedhamu biyya lafaa kanarra jira. Sin nama dhugaa beeku miti nama dhugaa beekutu dhugaa haasa'ati. Kanaafuu Nuti dhugnee hin beeknu dhugaa keeti. nama sammuu qabu deebisan ilaatu. Nu biratti dhugaatiin dhowwaadha dhowwamaadha. Dhugaa beektanii amantaa nama arrabsaa ooltani. Isin biratti dhugaatiin dhugamaa? Isin biratti dhugaatiin kun hin dhowwamu? Kabajan qabda sin guddaan kechan xiqqaa kechan. Amma daangaa darbuu jirta kaa obsi si kabajneetuma kun mataatti si baannee mayyuu mataarra teessee nu Kootu gara musliima hoggeettu kana. Abbaan argan barbaanne abbaan argan feene giddeen itti galchite. Eenyutu kottu gara musliimaa siin jedhe obsi? Dhiiraa dubartiin kechan maal kana biyyaan ittiin echaan oolani. Barbaannee mataa irra obboleetti baqqanis. Barbaannee mataa irra karaa dhugaa barbaadan jira akka kottan. Akkas gosh qaxaleen tala. Akkas
Atin Ati barbaaddu amma yoo mee ta'e immoo obsi dhiisuu dandeessa. dhiisuu dandeessa. Ati garuu eenyutu kottu siin jedhee si waame mee obsi ati. Mee eenyuma si waame? Maarraa goota kanuu siin jedhan beektu. Eenyu mee ebelu jedhi kan namuma tokko nama si waame Ana eenyu? suna yaamtan iyyuu nufu malee argaan jira Namni si dhiira waamu dubartiin iyyuu hin jiru keejjani. Gara dhugaa kootta arrabaaf dhuftamoo? Arrabaaf dhuftamoo ati kun arrabaan xunchaa baaftee deemta arrabaa dhuftamoo maal godhuu si waamna nuti? Ati maal jechaan jirte nama dhichaa nama? Nama arrabaan xuncaa baasee deemu ganama ispoortii arrabaa hojjetta ati yeroo ganama hirribaa kaatti sana namni ispoortii xuncaa Kan hojjeta. dalagaan qabna iyyuu na sirra taati gadi xeena abbo. Ayyesh waan dhaammattu qabdaam. Anama keetii wajjin haasa'e. Eshi bakka deemteere. Ila maal seetani abbaa caalee Abu Talhaa otoo mucattii kana yeroo isiin dhuftu sana akka sanaan lollee gabbuufne umurii isii guutuu fayyaan argattu. Fayyaan argattu. Namni tokko immoo nama sila maraatee jiru ittuu nuyi jedhee maraaturra tanaffastee xiqqoo si irraa cabee fedha siitiin gabbuute wallahi fedha siitiin gabbuute. Akkanatti laa mirga namaa laannaa jechuudha. Maaliif jennaan hin miidhamte amma otoo akkanatti dhiifnee akka ol baate sanaan gabbuute hin miidhamti. Bokoktee duuti dhugaa rabbi namni cinaacha lakkaa'ee illee uru akka looniitti illee cinaacha lakkaa'anii ooran yoo sangaan bokoke faa. Namni cinaacha lakkaa'ee urullee hin jiru mana madaamii jirti yoo na kophaasii hojjetti. Kanaaf walii yaaduun kunoo akkasii. Akkasitti yaadnee ilaali. Ante bar mana maadaamii keessatti salaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam. Man hundi isaaniitiyyuu mana maadaamii keessatti nu arrabsaa mana keessa deemanii bar hiqaa waliin dhaa. Afaan madaamiin hin beekneen immoo nu arrabsaa. nama waan keenyaatiif jibburraa rabbiin maganfanne boo harkuma islaamaa nyaataniiti harka islaamaa irraa nyaachaa islaama waaqessaa islaama jibbaniisa. La ilaha illallah. Tapha kun. Bara kuwa rabbi gaafa jettu ustaaz Hamdi. Oko. Sabni kalba kaliyaa kula kaa jetti miti arabni yeroo mammaaktu. Dhugaa. Ajaa'ib nama. Garmal. Amaarinu kas jaabar. Garmal. Mana arabaa hojjechaa arabootaa wajjin jiraachaa mana muslimaa jechuudha. Mana muslimaati hojjechaa muslimootaa wajjin jiraachaa waan isaan kennaniif jiraachaa muslima waaqessaa muslima Obboleessa arabaa waaqessaa. Obboleessa arabaa waaqessaa. Obboleessa arabaa waaqessaadha musayyuu. Ya ilahi. Maal jedhii homaanuu nan bifne gajaran. Wandino girru. Sayyoo. Abbaa Caali keef. Atamal waggaa 46 sitti guutaadha miti macaafa kana keessa waggaa 45 lallabdee Iyesuus waaqa iddoo jedhu hamma ammaatti dadhabaa jirta. Waggaa 46 sitti guutaa jira tuuti na sallamin. Wayne. Yesoon waaqa kanaaf lafa kana kan uumesaa Addaamiin kan uumesaa. Kanaaf wayi Yesoo baay'ee maduruma jetta jaallatta qalba qaal argachuu hin dandeessanii. Kun waan afaan baratamudhaan hun jettee bargaaf tokko ganam. Yes, that is the evidence. The Bible irra kan barreeffamee jiru. Ata kam. Waliigalaa kaachitti waliin fitina. Oye, wacha keessa achi si jala baame. Ayye gammee asabsiisaa ustaaz itti furuun oolu amma xiqqoo. Gamme. Afuurri waa loli siin jedhu sirraa ka'eera sirraa cabee. Namni wal lolu hin jira. Nan kadhadhaa fi hafuura sana maqaa Yesuusin irraa cabu.
Gambee isa bukkee kaa tokkicha loluu barbaadee ture sila. Gambeen naman loluis. Jechuun maal godhadhee macaafamatu ajaja. Matsaafni keenya nagaa buusaa yaa. Hin jedhu bar. Inja. Waaqayyo kana malee waaqessu kan biraa yoo jiraate lafarraa haballeeffamuu jedha bar. Goolii kaasaa jedha. Inni suni waaqa Israa'el. Waaqni kophaatti qabna. Sana keessa Arabni. Kan Oromoo keenyaatiif Israa'el kophaadha Faayisaa. Sana keessa Arabni hin jiru, Afrikaan hin jiru, Eeshiyaan hin jiru, Awurooppaan hin jiru. Only Israa'el gosa afaan Ibruu dubbatu bicha. Akkas taanaan maaliif biyya keenya fiddarree macaafaas akka yookaan Israa'el sana maaliif biyya kana fiddan? Maaliif biyya keenya fiddarree macaafa Waaqayyo Israa'elii fi kitaaba warra Israa'elootaa maaliif biyya keenya fiddarree Oromiyaa keessa maalirraa baradhaa jettaniiti? Suni Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 11 12 dubbisi. Maal jedha? Gara isaanii humnaan isaan simachuu didanii jira. Maal jedha? Warra isaan simateef immoo warra isa amaneef immoo ijoollummaa waaqummaa isaaniif kennee Waaqayyochuma isa kan Israa'el sana Yesuus Kiristoos addunyaa kana hundumaaf Waaqayyochuma isa kan Israa'el sana isa ani ko loluufan dhufe miti beektaa abbaa caali. Minuutii irra jira na biraa isaa dubbataa mucaan. Haasa'uufan dhufe malee yookaan taphachuuf. Israa'el. TikTokiin isaallee nagaan qabu. Nama tokkotu dubbachaa jira biti. Waan namni tokko dubbachaa jiruuf mootii qabadde. Mana biraa meetii irra jira bar na dubbatu kun ana biratti maakiin isaa banaa miti. Hunduma biraa akkasii bara. Aayee kanaaf iyyuu waaqa anamma waaqessu waaqa Abrahaam waaqa Isiyaaq waaqa Yaaqoob waaqa Faayisaa kan ta'e kana waaqessina inni immoo maqaan isaa Yesuus. Waaqni Yaaqoobii fi waaqni saba Israa'el afaanii Hibruu dubbatu garaagara. Akkamiin hubattee jirta moonaati? Anaan tokkuma dheetananii isuma sana miti inni goolii kaasaa. Waaqayyo malee harkaan biraatiif aarsaa kan dhiyeessu lafarraa haballeeffamu. Inni jedhu sun inni fixa ajjeesaa jedhu sun Waaqayyo makan Israa'elis makan Yaaqoob himi namni. ምሕረት የለውም ይገላል። Taada Waaqayyo nageenyaati maa jettare nageenya labsa maa jettare. Inni kun Yesuus Kiristoos isa waaqa ta'ee nama ta'ee isa biyya lafaa dhufe. Inni isa dura inni kan Yaaqoob sun jira moo hindu'e Waaqayyichi sun immoo. Hindu'e moo eessa jira inni kan Yaaqoob inni duraan balleessaa jiru sun eessa bu'e Waaqayyo jira. Afaan Itoophiyaati maal jaabeetta Ahmed Miret jechuun maal jechuudha afaan Oromootti yoo hiitu. Ani hin beeku maraatummaa ta'e hin beeku. Innan siin jedhu. Bara araaraan ni jedhamu kun iddee Yesuus du'ee du'aa ka'eeti yeroo araaraatti. Araara jechuun ati korman bittuu waaqaaf sangaan bittuu waaqaaf ati re'ee yookaan immoo simbirroo qabdee hin geessitu. Sorry, nada wala. Ani kan hin jedhu Waaqayyoon ichi ni duraa sun hin bade moo jiraan jedhe malee. Waaqayyo inni kan Israa'el faa suni innichi erga Yesuus dhufeeti Waaqayyichi inni sun lafarraa haballeeffamu namanni lafarraa haballeeffamu jedhee murtee sun badeedhaan itti fakkaata. Dibata waan hin taane wanta ajaa wayii namni namatti dibee lafarraa haballeeffamu jedha Waaqayyo. Abbaa Caalii. Oko. Akkam oolte? Akkam fayyaadha? Abdii Ustaaz Abdii faana haasoo eegaleen ture namarra ibsattanii ani nama tasgabbaadha. Nama tasgabbaa miti dhagaan ture. Taa'ee dhaggeeffataan ture.
miti ani akka sabaattis nama yaadudha. Pilaas akka amantaattis nama yaadudha. Sigalee? Eshi. Qooyi hammiira keessa jiru akka yaadutti dhiifama wajjin isinidha. Ijoollee jireenyi Itoophiyaa kun waan baay'ee godhee of jijjiiruudhaaf sochoote amma kana mataa dha'uun keessanis baay'ee bareedaa miti. Saayikoo wanti jedhamu jira as a psychology. Jechuun yeroo tokko tokko Oromoon waan dhugaa dubbatu wayi qaba. Salphoo soqolattee soqolaa gargaaruu jedha. Gaafa abbaan kabajaa ofirraa barcumaa ulfina abbaatuuf jala baataa jedha. Taratiin lama gaaka kanarraa hin baay'ata. Gaarii ta'ee jechuudha. Amma namni dhufee si arrabse suni namni nama mana isaa jirutti bu'uunis baay'ee gaarii miti jettamni ati. Baay'ee gaarii miti sirreedha. Gaafa dhuftanii. Gaafa utuma Baacaalii utuma waa'ee amantaa odeessinuus immoo jira namoomaan jedhu jira. Nu warra afaan kana dubbatu tun taanituma saba biraa ta'e iyyuu amma kana rukkutuu fiiguuni baay'ee ulfaataadha. Amantaa faana ol qabatee. Yeroo biraa walitti deebina nagaatti. Faisaa rakkoon qabu Faisaa toleera. Gaafa biyyatti galtu dhugaan kun sitti ati biyya Oromaa keessa naanneen dulloomtee taakuttuu gadi. Waggaa 46 guutaa jira. Waaqummaa Yesuus macaafa keessaa dhabuun keedha. Kottu deebii gadi dhugaa. Gaafa galtu isa sitti finfinneetti. Gaafa dhufu wal faana ifinjilitti deemna wal faana wangeela lallabna mana keerree ufeen qubadda. Kanaaf rakkinaan qabu. Eebbifama. Gammachuu. Abeet. Akka sabaattis akka namummaattis akka namaattis yoo yaadne hunda hammata. Akka sabaatti yoo yaadne keessa qaba. Waliigalatti immoo akka nama amantii qabutti yoo yaadnes bareedaadha. Walumaa galatti akkas yeroon siin jedhu amantii ni qabda turteeti. Amantii amantu. Waa'ee amantiitti dhufaan jira beektaa? Eshi. Waa'ee amantiirraa yeroo siyaasa'u addunyaan amantaa baay'ee qabdi. Meeqan kee dubbadhu gammachuu koo addunyaan akka istaatiksoonni warri waa lakkooftu kun waa lakkaa'anitti amantaa 10,000 oltu jira jedhanii mootummaa biratti beekamtii kan qabduu fi kan beekamtii qabdu kan gootiif garee keessa naannoftu jechuudha. Kan immoo mootummaan beekee gibira gabbarsiisee biyya lafaarra jirtu kun immoo naannoo 4,000 ol ta'eera jedhanii lakkaa'anii jiru. Sirriidha baay'ee jira. Garuu amantiin sirriin isa kami as keessaa siif? Amantiin abbaan kanitti amane hundumaa sirriidha dheeta mana. Ani sanamni jedhu Waaqayyoo biratti isa kamtu sirriidhaadha. Siin jechaan jira. Ani akka kotti dhaggeeffadhu gaa wal hubachaatu deemne wayya mitiire. Inni mukatti amanus amantiin koo sirriidhaa siin jedha dhufe boor. Isa kan nama nadhiisi kan gammachuu mukatti amanus immoo amantii koo sirriidhaa siin jedha. Yoo baadala saamsangiin koo Waaqayyoo kooti jedhetuun amantii kootituun jedheeti. Ati immoo Maammaditti waan nama jirtuu fi Maammad Israa'el jechuu dandeessa. Maal jedhu? Igalee. Waaqayyoo biratti amantii fudhatamaan isa kami? Gammachuu? Dhaggeeffadhu kamma warri amantii koo siin jedhan bar dhufanii maal dhabettaati warri moobaayiliin kun amantii koo dhufanii siin jedhanii moobaayilii sana sababa waaqa godhataniif kana beeku qabda jalqaba. Siigalee? Waa'ee namaa dhiisiitii gammachuu. Waaqayyoo biratti amantaa fuula lafaa karraa amantaa hedduun jira jettee taanillee jedheera. Garuu amantiin dhugaan Waaqayyoo biratti isa kamidha? Amma koo sii deemaan jira. Ani hanko qofan sitti maatan keessaa achuu dandeessa. Maaliif amma amantaa kee itti bu'uu waan hin dandeenyeef siif ibsuuf yoo ta'e
ummata musliimaa wajjin relationship balbalaa qabna dafaruu hin danda'u obbolaa koodha waliin barannee waliin hojjechaa irra beektaa siigalee kuni beekama bar wal tokko miti wal arrabsaan jiru bar kuno warri waliin jiraanne waliin baranne waliin jiraataa jiru biyya tokko keessa ganda tokko keessa anaaf sida bar si dhufe kanaafu waan asitti mu tokko wal lolaan jiru bar anifati wal barsiisaa wal hubataa jirta malee mee amantaa hedduu keessa amantaa sakamtu waaqayyo biratti fudhatama qabaasiin jechaan jira bar amantaa hunda keessaa amantaa ko isa ta'ee isa jireenya ta'ee isa samiirraa gad dhufee isa deebi'ees dhufu warra jiraniif warra du'anitti isa faradu abbaa firdii qajeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ameen amantiidha inni amantiidhas jireenyadhas karaadhas Yesuus amantii ta'uudhaaf kitaabuma irraa agarte moo kana hisaabumaan fidattee gammachu kitaaba isin barreessitanii qo'achaa jirtan kun akka namaatti namoota faallaa amantichaa ta'antu barreesse malee ani kan keenyan dubbatiin ati kitaaba ofii keetii Yohaannis boqonnaa 14 dhaqxee yoo dubbifatte jireenya kee bara baraan hiika ta'ee hafa Yohaannis boqonnaa 14 dhaqee dubbifadhu galii dafi kitaaba sanu barreessine dhiisiiti isa dhugaa of harkaa qabdu sanarraati isarraa Yesuus amantiidha kan jedhu qabda ragaa Halo? Elame isin jechuudha waan isin yeroo baay'ee anamma Waa'ee keenya amma ani amantaa keessatti baay'ee bu'uu barbaade nan bu'a beektaa hin jira garuu sammuun kee yaadni kee sababa hin amanneef sitti haasa'uu hin danda'u amma yoo amantaa keetti na buusaa harta jabarte namoota na bira jiranitti na buusaa harta beektaa siin galu waan ta'eef utuu dhiifte sii wayya waa'ee isaa amantaa keenya waan hin beekneef yoo baruu barbaadde immoo koottuuti sin affeera waldaa keessa kottu waaqeffadhu nafaan gaafa sana sii gala malee on TikTok irra teenyana wanti si dhufu hin jiru har'a Facebook irra teessee waan si koottuuti koottu waldaa gaaf tokko waldaa koottuuti isii gala kitaaba kan akkasii kan itti amantu qabdaati kan irraa waan amantii kee barattu qabdaa Kitaba akka kana kitaba amantii koo kanarraan baradha amantiin koo maal akka amantiin dhugaa kan akkasii ni qabda kitaba amantii kee irraa barattee irraa fudhatu isamu ani kitaba nan qaba isa kan kee kana arabiffatuun taane afaan hin beekuun kan barreeffame hiika mataasaa kan qabuun qaba beekta gabaabsime kitaba gammachuun harkaa qabu sanarraa Yesuus Kiristoos amantiidha kan jedhu ni jira Yesus karaa jireenyaati kan jedhu jira jireenya caalaa murti waan barbaannu qabnu gara jireenyaatti kan geessu gooftaa Yesuus Kiristoosidha Yohaannis boqonnaa 14 amma dhumaatti dubbifadhu isan kan keessan kan ammoo arabiffa waan ta'eef falasama arabaadha amantiituun taane falasama arabaadha tokkoffaa afaan Oromoodhaan hin barreeffamne ijoolleen keenya musliimaa sababatti rakkataniif naan galu beektanaaf Aramani taban taane saayikoloojii ijoollee Oromoo irratti taphachuu ishee bichaan na dhiba beektaanaan. Gammachuu. Afaan sana moonaa hin hiiknee fi akka fakkeenyaa fi Mahammad Rasuulallah maaloo Allah naamin istiikara afaan Oromootti fidaa ijoollee barsiisaa maaloo. Maqaama keessanii harkisuu dadhabdanii gara Oromootti. Amma ni beektaa Oromummaa keessanii shakkaan jira beektaani. Utuu waan biraa odeessinuu zarii keessan achi gashaartu beektaa. Maalii fi kolonii Arabaa jala galtanii isin ijoollee keenya. Isti yaada keessan qayyaraame. Ayinaawo dhiifama naa godhaa garuu. Warra isiniitu hin taane warra ijoollota na waliin hojjedhu naam. Gammachuu. Gammachuu. Gamme. Oye. Gurra ni qabda gurratti amma sitti agarsiise ni qabda ishee kana ni qabda
Ishee kana ni qabda laa viidiyoon kun mul'atu ta'e ni qabda gurraan koolaa xiqqoodha. Sos ba'uulatti wayiiti xiqqoodha gurraan kun. Qabda waan akkasii. Bilbilaan nuti odeessine wayya maal ciccitaa jiraam. Gurratti kana qabdaan jee gurra lama kan koyyoo xiqqoo kana qabdaa. Connectionitti baay'ee rakkisaa jira isti. Gurra ni qabdaan jee gurra waan ija bukkee kan jirtu rifeensaaf ija gidduu kan jirtu gurra wayii ni qabda. Isa gooftaa Yesuusiin malee. Gurra ni qabdaan jedhe. Gurba? Gurba? Nagaamu sagaleen koo abbaa caalii. Abbaa Amma caalii. si dhagahaan jira. Na dhagahaa jirtaa garuu? Sagaleen kee badaana biraan ga'u. Sagaleen koon jiru ibsa. Kaasi. Sayyaa sagaleen koon jiru. Ni jira sagaleen gurbaan gurran qabu ustaaza. Waan akka gammachuu. Jalqaba kolonii Arabaa jalaa bahaa. Koloneeffatamtaniittu sin. Kita afaan ishee sin afaan isheedhaan sin jaajjessaa jirti. Yee mucaa. Macaafa isheedhaan sin jaajjessaa jirti. Gara afaan Oromootti geeddaradhaa jala. Isheen kun. Ani namuma wajjin haasa'an jiran se'e barijoo. Nama akka namaa, nama likkii namaa dubbatu, nama akka namaatti dubbatu, nama dhaggeeffatu, nama wajjin haasa'an jiran se'a barra. Miimoorii wayii sakkaanii bira deemu fakkaata. Maatiin mana keessa. Miimoorii yoo itti bananii waan akkasii dubbataara malee kun ikkoo ashangulliitii wayii ta'innaan jedhan. Oromoon maal akka ta'e immoo beekummatu gaafanne. Akkasii bara. Ajaa'iba bara. Ani koo nama see wajjin haasaa ture nama miti meemoorii ashangulliitii wayii bananii biraa deeman jechuudha maatiin. Waan akkasiiti. Jarri Ustaz Abbaa Caalee salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adeemsi isaan itti jiran warreen akkasii kun yeroo tokko tokko dhufanii marii seeraan tartiiba galee jiru gidduu galanii addaan dhaabsisuu madha malee kanatti yeroo qabudha. Gurbaan kun akka nama mana iddoo waa butatan sana jiru wayiis akka taasisaa ture. Waamamee illee dadhabee amma xiqqoo akkas Ishaaq kana dubbisame. Ishaaq Muslima laata yaa Rabbi. Ajaa'iba bara. Ishaaq. Oye, Akkam nagaadha? nagaa fayyaa akkamsi? Nagaa. Galata isaa jirtu. Ati amantiin kee Islaama namoo? Lakki. Okay. Warra macaafa 66 amanudha? Yesuusitti amanna. Yesuusin maal ta'uusaa amanta? Waaqa ta'uusaa. Waaqayyoodha? Ilma Waaqayyooti. Afaan lama naasayin kamal na jiraan bandeessin kaayi? Asiin seentee asiin baay'amu. Ilma waaqayyoo ta'uu isaanaan hin jenne bar waaqa ta'uu isaanaan jette alamma waaqayyoodhaa siin jennaan immoo ilma waaqayyooti naan jette bar. Iddoo lama dubbatin kaa. Ilma isaadhaa boo isaan qixa qaba. Qixa qabu? Macaafuma jedha moo suma jedhe? Maal? Wal qixa kan jedhu. Eessatti akka jedha? Eessatti akka jedha? Eessatti wal qixa jedha?
Macaafa keessatti siin jedha. Eessatti hin jedhe iddoo kamitti? Ofii isaa siin jedha. Eessatti akka jedha ofii isaatiish? Jechuun maal siif godha jechuun wangeelatti nama amantaa? Eeyyee. Wangeelarra akkam fiduu barbaadde wangeelarra? Eeyyee. Wangeelatti moo quraanatti amantaa ati? Ani waan koo nan gaafatin kaati Yesuusiin waaqayyoo jechaa jirta ni kooti isa fanan si gaafadhe. Eessatti walqixxaadha waaqayyooni aboo walqixa qabuu naan jettee barra akkas jette mini? Akkamitti eessatti walqixa qabnaa jedhe Yesuus? Abbaan na keessaa abbaa keessaa jedha. Waluma keessa jiru? Wal keessa jiru eeyyee. Walqixa jechuun akkas jechuun moo afaan addaata afaan Oromiffaatiin walqixa jechuun miti wal keessa jechuun? Wal keessa jechuun wal caala jechuudha. Walumaa qixadha. Wal keessa jechuun inni keessa taa'u wal keessa jechuun wal qixa jechuu miti. Akkatti naa gale kaasiif akkamitti sii gala? Wal keessa naan jechuu qabda siloo malee wal qixaa naan jechuu qabdu ka isaan wal keessaa naan jechuu qabda turte akkan sin gaafannetti. Wal qixa taa'amee tadhaa jirta? Nagarre kaasi ragaa ofidde ka wal qixa jechuu kee wal qixa jechuu irratti. Afaaniin haasofte malee ragaa naan finne bara. Inamantu maal si godha fideenna? Amanuu hadiisu ani afaanuma koo qabadhee taa'uun waan tokkodha bakka kun sirriidha jedhee. Yohaannis boqonnaa tokko. Eesh. Lakkoofsa tokko dubbifadhu. Yohaannis boqonnaa tokko. Lakkoofsa maal jette? Lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbifadhu jalqaba waan hundumaa tureedha. Waan hunda dura ture si gaafataa hin jiru waan isin jedhe dhaggeeffatta. Walqixadha aboo walqixa qabu waan jette irratti ragaa qabdan sin jedhee bara. Ragaan kana caalu maanti jira? Ragaan kam caalu? Ragaan abbaa wajjin dura jiraachuu isaa kan caalu maanti jira? Ani waa'ee dura jiraachuuf booda jiraachuu sin jechaan jiru sirriitti dhagaarta. Abbaa waaqayyoo walqixadha naan jette aboo walqixa qabuu naan jette bara. Eeyyee. Iddootti walqixa qabuu jedhu ragaa isaan sin jeessi gaafataa jira. Afaanumaan jette immoo kana macaafuma jedhe Yesuusuma jennaan Yesuusuma jedhee naan jettee bara. Isaaqoo. Isaaqiyyee koo. Oyyee. Maana jedhaan du'in kaana jedhaan laafin kaa. Iddoo kamittiin walqixa qabuun jedhe Yesuusii fi Waaqayyo iddoo kamitti walqixa qabna jedhe Yesuus. Wangeeluma warra dubbadhu qaba. Wangeela afaan Oromoo naannoo Araba maaliiti? Iddoo kam jira? Ani afaan Ingiliffaati hunaa fidi Araba dabarsii Hebruudhaan hunaa fidi nan dubbisa. Maal keessuma barbaadi jira? Eessa iddoo kamitti? Wangeeluma irra jiraati dubbisi. Walqixa ta'uu isaanii. Walqixa ta'uu isaanii moo? Yaa? Eeyyee. Eeshi waan si dubbisiisaatii naa dubbista. Okay? Mee dubbista alaa 28 kana. Iddima saddeetti maa irrattidha maal jedha akkuma dubbisu maal godhatta akkamatti beeka waan ta'eef na yaadachiisi bakka isaa. Walaa Yohaannis boqonnaa 14 Yohaannis 14. Ani nan dubbisaan oola waan ta'eef na yaadachiisi maal akka inni jedhu akkamatti natti. Maal rakkate tila Yohaannis boqonnaa 14 argaa jirta? Beeki badaanaan dubbifamtu askiriin irratti. Ofuma kennaa dubbisi. Yala isin akka ani nan deemaa deebi'es gara keessan nan dhufa isiniin jedhe dhageessaniirtu. Utuu na jaallattanii silaa garaa abbaa dhaquu koo ni gammaddu turtan. Abbaan na caalaatii jedhe. Na caalaa jechaadha abbaan. Malee walqixaan jenne Yesuus. Yeroo sana maal ture yeroo akkeedha sana?
nama jira. Anis waan biraa sin jechaan jiru mucaa tokko mucaa nama Naazireet jedhanii wajjin deemaa turanii barsi barattoonni sirri madaa waanuma sirri jedha. Siin jedhe. Yeroo sana ture dhaan. Na caalaa iddoon itti wal qixxaadha jedhee immoo fiddaa? Sirriitti argatteetta. Yesuusiin. Yesuus nama miniidha? Yeroo sana nama ture. Nama guutuu waaqa. Ergasii hoo? Erga sanaati hoo? Waaqummaa isa duraatti deebi. Amma ragaa. Maa heddumta ammaa si ibsa. Heddumta ammaa si ibsa. Meeshaan naqaa jira. Ragaan siin jedhee. Hedduma ammaa dubbisa gadi wiiqiiti. Irra keessa kutteen dubbisini. Maalatti dubbisi kamee maal jedha? Nama waan gara abbaa dhaquuf jedheen. Abbaan na caalaa jedhe. Eessa dhaqaa jira? Gara abbaa dhaqaa jiranii? Maayet? Gara abbaa dhaqaa jiranii? Haadha qoosa waa'ee dhaqoosaa miti. Waa'ee abbaan isa caaluu dhaqe hubattee sirriitti? Maarree Maammed ikkoo gara abbaan dhanne. Gara ni dhaqaa jibsaan dhanne. Waa'ee eenyu dubbatarra? Sammuun kee nagaa dhabni? Waa'ee Yesuus. Maaltu waa'ee koosi geessiree Muhammad jechuun anaa barra. Abbaa caaliin jedhama. Abbaa ilmaan jedhamne Muhammad jechuun Muhammad Hasan bultii koonii caaliitu waan jedhama. Waa'ee koo yoom dubbadhu siin jedhe. Namatti tola. Ati waa'ee koo yoom dubbadhu waa'ee Yesuus dubbatarra waa'ee koo maal si geesse? Kan isin jedhu. Yesuusi Waaqayyoodhaa jette. Acha deebiin iddoo silaatti. Yesuus Waaqayyoodha iddootti of hin jedhe immoo qaba. Yesuus iddootti ani Waaqayyo of hin jedhe qaba. Maaliif of hin jedharee beekamaadho? Maal nama falmisiisaa kun? Du'ee du'a mo'ee ka'e. Maali jechuun maal barbaachisa? Du'ee du'a mo'ee ka'e waaqa ta'uu isaa du'a mo'uu isaa ta'e ibsa. Du'ee du'a mo'ee ka'e kan jedhu jira moo macaafa keessa? Maala tun du'ini dubbateera. Du'ee du'a mo'ee ka'e kan jedhu jira macaafa keessa jedhe. Maali ijoo maal taatan eddee meeqa jira? Maal akkamitti hin jiru? Idduma tokko fidish. Du'a mo'ee ka'e kan jedhu idduma tokko fidi. Iddoo lama dhiisi. Dubbittiin bare akkasa wanti na jala kaawwatanii deemanii utuu macaafan banii akkasumatti ameen jechaa ooltu iddoo kana keessa ilaa wanti na macaafa baattanii ameen jechaa ooltu wanti isin ameen jette waan biraa si galee Museen akkasittiin Fara'ooniin bishaan keetti balleesse naan ameen jechuun nu qeebali nu dhagaye jechuudha. Waliin fudhatu wanti isin jettanii macaafa asitti baattanii achi isa namoonni isin gowwoomsan isinitti haasa'an macaafa dubbisaa sirriitti. Gadi taati. Akkasitti wal siidhaa faallesse Yisaaqiyyee koo. Maaltu wal faallesse? Waan macaafni jedhu hin beektu kun iddoo baay'eedhaan jettu tokkuma fidennaan tokko fiduu dadhabdee bara. Macaafa sitti maal si taqama? Macaafa hin taqama hin dubbisu itti namantu waan ta'eef maal si taqama? Yesuusiin kana booda Waaqayyoon jedhin ishii? Waaqayyoon jedhin kana booda. Yesuus nama Naazireetidha. Nama guutuu waaqa guutuudha. Amma garuu waaqa guutuudha. Waaqa guutuu iddoo jiru nama guutuu waaqa guutuu iddoo jiru ragaa qabdaa? Ragaa hojii isa agarsiisa. Malee waan biraa miti. Hojii isaa agarsiisa. Hojii maali? Hojiin hojjetee darbe. Maal hojjete? Cubbamootaaf dhiiseera. Dhukkubsattoota fayyiseera. Cubbamootaaf dhiiseera. Du'a mo'ee du'aa ka'eera. Ibsaa maal jette? Hojii isaa akka gaafa kaan booyuu sanfaadha. Akkatti jechuun booyaa ture faadha mitiiree sagadii kadhachaa ture. Hojii karaa sana kaata inni siniin galtu halkan guutuu hin jee booyaa ture san. Halkan guutuu fa'aa kan booyaa ture san kan Waaqayyo hodhate hojii tana baana. Hojii Yesuus keessaa tokko meenaa hime qomoo wanta Waaqayyo isa taasisu du'aa kaasuudha. Baay'eedha kaa'imee hin fixu kaa'aa wangeela dubbisteen argatta. Keessaa inni guddaan isaa sakame du'aa kaasuudha moo waan isaa gadii jiru waan isaa olii jira? Du'aa kaasatu hin taane du'a mo'uusaadha hojiin isaa inni guddaa. Du'a moo iddoo jiru ragaa dhabdee nama iddoo baay'ee jiraatti tokkitti fiduu dadhabdee bargurbaa. Maal si taqamatti namantu? Ati namani maal amantaa waan ragaa hin qabne ragaan hin jiru bar macaafarraati du'a moo eekee kan jedhu ragaa anxaarriin tokkittiin hin jirtu bar. Wanta wangeela irratti barraa'e namantaa? Nan amanaati fidi. Ishii namanta taanaan? Dhaggeeffadhu.
karaanis dhugaanis ana malee eenyullee gara abbaa dhufuu hin danda'u. Waa'ee Yesuusii Waaqayyoo gocha yoo Waaqayyoo isa godhu naaf idiin siin jedhe amman. Kana qofaa banteen lan sigaa. Ragaa yoo jettee immoo siin fida. Ishi lakki rakkoon qabu waan siin jedhu. Anoo karaadha miti Yesuus. Bakka dhugaadha mini. Eeyyee. Anoo kanan shaaru anoo kanan illee hin haalu hin kaaduuti iddootti Yesuus du'a moo'ee ka'e jedhu naaf idishi. Iddoo Yesuus du'a moo'ee ka'ee jedhu ragaa. Maali Yesuus akkamitti du'a moone Isaa miti Yesuus hin jedhaa jira malee waa'ee Isaa naasaa jira miti. Jedhate rakkoon qabu afaan ati beektoon si wajjin haasaa rakkoon hin jiruuti isuma Yesuus jedhu sun du'a moo'ee ka'e iddoo jiru ragaa fidi. Ammas rakkoon keessanii Isaa malee Yesuus hin beektanii. Garuu yeroo buna dhugaatii fa'aa iddoo buna dhugaatii fa'aa illee takka tartiibaan hiriyaa wajjin. Haasaa jira bar. Isaan ol seenee bu'ee moo himaa inni? Isaa mucaasan wajjin oolu kana moo baaraa goomoo? Paastarii isaan. Paastarii isaan jechaa jiraa inni oduu hin kaane. Si qomoo Isaak. Oyyee. Mee iddootti Yesuus du'a moo'ee ka'e jedhu fidimee ragaa. Iddootti Yesuus du'a moo'ee ka'eedha. Eeyyee. Meeshee yoo ragicha si fidee. Nam fudhadhaa sirraan qeebalaa jaan jira maala erga silaati. Hojii isaatu Waaqayyo isa godhaa jedhe. Hojii isaa Waaqayyoon Yesuusiin godhu keessaa isa kamidha? No have ragaa jedhani warri kommentii. Kiristaana tartiiba qabu ol gashaame. Har'a maalidha cagginuudha guyyaanii waan namni ol seenu guutuun sana ganaasa'u. Abbaa Caali. Ani dafinoon guyyaa cagginoo jedhama ture silaallee har'a facaasaa ture bara. Dafinoo miti bara. Bara namni achi ol seenu nama tokko nama nagaa haasa'u na beeku ergan sila dhufe. Gara ganama nagaa turtan ta'e hin beeku malee. Abdiinis keessumsiisaa ture gara ganamaallee maan jedhan ture yeroon tokkicha haasa'utti barii ganamaa tokko mana taa'ee isaatii sadii gadi. Tartiibuma irra turanii garuu olma sana sirrii miti. Har'a ustaaz har'a barre lola dirree lolaa oolle malee tiktokii miti. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Har'a dirree lolaa oolle malee tiktokii miti. Konkolaataa keessa taa'ee yeroon taa'u hundatti dhaggeeffatan ture bara. Ati saaphaan narra jira jettaani. Narra jira dhugaa rabbi har'a isa ammaayyuu narra jira nama lolu wayina barbaachisaa jira. Isuma ammaa kana narraan galleedha. Ajaa'iba boo. Maal kun? Isaa keessa badee taa'ee. Inni kun immoo takkaa cheerchiillee dhaqee hin beeku. Takka cheerchiillee yoo dhaqee takka wangeela harkaan qabatee hin beeku bara. Sirbeetuma galanni. Sirbeetuma gala. Shubbisee magana malee dhaqee wangeela harkaan qabatee hin beeku macaafa. Har'a dirree lolaa keessa oolle rabbiin alhamdulillah nu nassare galgaluma kana hin geenyan seeni an akka sana. Baay'ee. Maara kan jabaatte jedhiga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baay'ee cimaa ture barra. Ammoo egaa otoo ture barra. La ilaha illallah otoo akka duriitii jajjabaa beektanii har'a walirra bu'e malee gaafa afurichi narra jiruu fi gaafa jira dhufan walirra bu'e subhanallah wantichi walirra bu'e argitanii rabbi walumarra buuse. Yeroo kaan ikkoo dhiisaa jettaa mati. Yeroo kan nama dhowwa dhugaadha wallahi yeroo kan nama dhowwa daraa jedhee nama araarsa adhaan ayyuu nama araarsu dhabame. Ani immoo namoonni si loluun si barbaadaa ture iyyuuti bar. Hojii keessa dheedaa sin tollatti guudaa jira hawwatala hojii keessa nyaadha. Mucaan kun ammaa as nutti hin deebi'u gadi buusu wayyoo as hin deebi'u nan beeka. Laa yanfa. Isa nuti hin Eessaa dhufare? Qabsa beektaa yeroo akkatti mana keessa ol deebi'ee taa'u keessummaan bakka barbaadaara ta'a ka barbaadaara dhiisaa. Maaluma barbaadaman jedhee baran kana. Keessa deebinu meelan. Yesuus du'a moo'ee ka'e kan jedhuu fi Yesuus Waaqayyo kan jedhu. Hasbi wallahi kana guyyaa qiyaamaa iyyuu hin fidu. Gaafa Yesuus dhufe iyyuu hin argatu kana. Kan argatu.
Waraabni sun argariin. Yesuus Buusaa margu waan baabatu. Akaan. Yesus du'ee guyyaa sadaffaatti du'aa kan ka'e jira akkoo kan jedhu jira. Lakki boolla hin jiru. Abadan. jiru bar. Abjuudhaan argite ta'a malee lafa irratti qabatamaadhaan waan jiru miti. Lakki jira dhugaa. Afaaniin jira warreedhaan. Waaqayyo du'aa isa kaasee jedha malee du'aa moo'ee ka'e kan jedhu hin jiru bar. Akaan. Isa kana jarri immoo gara sanatti achi harkisani. Du'a moo'ee ka'e arfii du'aa cabseeru. Arfii ishee sun waan akkamii jira akkoo kan limmoo kana qaraa wayitii laata arfittiin.